Ana giddaa ayyaanaatti haleellaa raawwateen lammiilee nagaarratti ajjeechaan raawwatamuun dhagahame. Lakkoofsi tarbaayinoota hidhaa guddicha haaromsaa anniisaa maddisiisu torba ga'uuf hojjetamaa jiraachuun ibsameeti jira. Namichi qaamolee misaayilaa dhoksaan gara Ameerikaatti ergee hidhaa waggaa 12 fi baatii 6 itti murtaa'e. Edda jirtanitti nageenya isin faabaayatu isin jenna kabajamoo daawwattoota keenya kan amma isin biraan ga'e oduu keenya ijoo ture oduu bal'inaatti dabaraa nabboo maqaasooti hamma xumuraatti nu faana ta'aa isin jenna. Lakkoofsi tarbaayinoota hidhaa guddicha haaromsaa anniisaa maddisiisu torba ga'uudhaaf hojjetamaa jiraachuun ibsameeti jira. Lakkoofsi tarbaayinoota hidhaa guddicha haaromsaa Itoophiyaa anniisaa maddisiisu torba ga'uuf hojjetamaa jiraachuu ministeera bishaanii fi enerjii Dr. Injiinar Habtaamuu Taffaa ibsaniiti jiru. Tarbaayinoota lama bara 2014 anniisaa maddisiisuu kan eegalan yoo ta'u yeroo ammaa tarbaayinoonni 5 anniisaa maddisiisuun akka jalqabaniif hojjetamaa jiraachuu Dr. Injiinar Habtaamuu madda oduu FBC'f himaniiti jiru. Tarbaayinoonni kunniin wayita anniisaa maddisiisuu jalqaban hamma dhiyeessaa anniisaa Itoophiyaa kan guddisu ta'uus dubbataniiru. Haa ta'uutii malee haala teessumaa fi dhangala'insa bishaanii irraatii kan ka'e dandeettiin humna maddisiisuu tarbaayinoota kanneenii hanga kana jechuu ibsu akka hin danda'amnes kaasaniiru. Tarbaayinoonni hidhichaa 13 wayita anniisaa maddisiisuu eegalan humna elektiriikii meegaawaatii 5,150 gara kuusaa biyyaalessaatti kan galu ta'us dubbataniiru. Tokkoon tarbaayinoota meegaawaatii 375 ni maddisiisuus jedhamee eegamaa jiraniiti jiru. Godina Wallaggaa Bahaa aanaa giddaa ayyaanaatti ganama har'aa konkolaataan kaleessa Naqamtee irraatii ka'ee Angaaraa guutee bulee gara giddaa ayyaanaatti malaa ture. Bakka addaa Andoodee Diichoo jedhamutti haleellaa faannoon geggeesseen lubbuun lammiilee nagaa ajjeefamuun himameeti jira. Daani'el Tasfaayee bal'ina isaa qindeesseera. Godina Wallagga Bahaa aanaa giddaa ayyaanaatti ganamarraa konkolaataan kaleessa Naqamtee irraa ka'ee Angaaraa guutee bulee gara giddaa ayyaanaatti malaa ture. Bakka addaa Andoodee Diichoo jedhamutti finxaaleeyyiin Amaaraa faannoon imaltoota irratti haleellaa banuun namoonni baay'een ajjeefamuu ganama kana dhaga'ame. Jiraattonni bilbilaan dubbifne akka himanitti taateen kun raawwatamuu mirkaneessan. Hello. Nagaamu? Nagaama. Akkam jirtu nagaa keessanii? Nagaa galata Waaqayyoo. Daani'el Tasfaayin jedhama waliif TV irraan isinii bilbilee. Faannoon konkolaataadhaan namoota imalaa jiran gara giddaa ayyaanaatti. Namoota baay'ee akka fixanidha kan haasa'amaa jiru amma ganama kana. Inni naannoo Andoodee naannoo Tulluu Dichoo irrattidha. Namoota meeqa du'e akka odeeffannoo qabdanitti? Egaa amma yoo qulqullaa'e malee odeeffannoo waan qulqullaa'aa hin taane kana namaa dabarsuun gaarii miti. Namni immoo akka 5-6 tokko dhugaa yaa odeeffannoodha kun egaa mee dhugaa ta'uu dhiisuu danda'a tu dhugaa isaa qulqulleeffatanii walii bilbilanii karaa koominikeeshinii wayyuure. Hanga oduun kun qindaa'utti ogeessi fayyaa namoota madaa'an kana ijaan arge akka jedhutti namooti ajjeefaman kun konkolaachisaa kaleessa magaalaa giddaa ayyaanaatti ajjeefame awwaaluuf osoo deemaa jiranii ajjeefamuu dubbata. Guyyaa kaleessaatti Naqamtee irraa kaanii dhufanii magaalaa Angaaraa guutee bulanii ganama kana osoo dhufaa jiranii bakka gaara Dichoo yookaan Tulluu Dichoo keessatti waraanni faannoo ofiin jedhu sun hin buuseen. Buusee jilbeenfachiisee qabeenya isaanii hundumarraa saame. Makiinaa kan namni keessatti konkolaataa namni keessatti miidhame kun heddumminaan maatii tokkotu boo'icha sana dhufaa jira jechuudha. Boo'icha mucaa sanaa jechuudha. Boo'icha shufeera isa kaleessa ajjeefame. Sanaa booda qabeenya hundumaa erga irraa funaananii jilbeenfachiisanii jedhanii dhukkubsataa kan dhaamee na bira jirutti kan inni ofii kooti yaaledha kan natti hime kan of beeku harka mirgaarra dhaame inni dhukkubsataan kun. Isaa booda gaafa hunduma nu saamanii nu ajjeesin jennee gaafa nuti kadhannu namni 3 immoo fuullatti xaxatanii gaara keessa yookaan bosona keessa achi as ba'anii dhufanii warra duraan nu jilbeenfachiisanii turan san osoo hin taane jechuudha. Kan biraa jechuudha.
namni sadii fuula qabatanii dhufanii afaan Oromiffaa miti kan isaan dubbatan afaan Amaariffaa dubbatu warri duraanis afaanuma Amaariffaa dubbatu jedhee kanaa booda lafatti dubartoota hambisanii dhiirota hunda keenya lafatti nutti naqanii jedhe. Ammaan bakka boo'ichaan jira hiriyaa kooti kana shufeerri sun inni du'e sun hiriyaa kooti bakka boo'ichaan jira kanaafan bilbila sirraan kaasin ture. Itti gaafatamaan eejensii geejjiba aanaa Giddaa Ayyaanaa obbo Fayyeeraa Bulii yaada bilbilaan waliif TV himaniin tabba diichoo jedhamutti hidhattoota faannoon haleelamuun konkolaachisaa Baabbuu jedhu dabalatee imaltoonni baay'een ajjeefamuu mirkaneessan. Konkolaataan kun hangar guutee bulee Naqamteerraa kaleessa ka'ee hangar guutee bulee gara magaalaa Giddaa Ayyaanaa deemaa osoo jiru ganama naannoo sa'a 2-3 gidduutti saatiin kun naannoo Dichoo gaara Dichoo jedhamu irratti raawwate. Qaamonni kun amma to'atamaniiru naannoo sana humni nageenyaa kan mootummaan jiru. Humni nageenyaa kan aanaa Giddaa Ayyaanaa hundumtuu qindaa'ee dhimma kanaa fi yeroo dhagayetti dhimma kana tasgabbeessuuf deemanii jiru. Hoogganaan kominikeeshinii aanaa Giddaa Ayyaanaa obbo Waggaarii Gudayyaa akka himanitti ammoo hanga ammaa yaada kana siif kennutti namooti ajjeefaman 5 ta'uu fi kan madaa'an ammoo 5 ol ta'uu mirkaneessan. Nama 5 keessaa namni du'e shufeerichis du'e. 5 irra gaheera lakkoofsi gabatee 58 tokko 18. Abbaa taa'umsa 28dha konkolaatichi. Maal jettan? Konkolaataa abbaa taa'umsa 28dha. Nama 28 kan qabatu. Lakkoofsi gabatee isaa 58 tokko 18dha. Ayyee. Magaalaan Garguutee irraa gara magaalaa Ayyaanaatti imalaa jira. Tabba Dichoo keessatti humna finxaaleeyyii Amaaraatiin tarkaanfii irratti fudhatamee miidhaan kun qaqqabee jechuudha. Namooti madaa'anii lubbuun jiran hospitaala Giddaa Ayyaanaatti yaalamaa jiraachuu obbo Waggaariin himaniiru. Daayirikteera meedikaalaa hospitaalichaa argachuuf yaalii taasifnullee argachuu hin dandeenye. Ogeeyyiin fayyaa hospitaala Giddaa Ayyaanaa dhimmicha qulqulleeffachuuf dubbifne yaada laataniin namootni ajjeefamanis ta'ee madaa'anii gara hospitaalichaa fidaman namoonni 5 du'uun 5 ammoo madaa'anii yaala argachaa jiru jedhan. Nama meeqaadha amma kan argitan achitti? Achitti kan argine namni kan lubbuun darbe gara nama 5 tokkodha. Kan madaa'an immoo nama 6 tokkoon ta'u isaan immoo. Booti madaa'e immoo. Itti gaafatamaan eejensii geejjiba aanaa Giddaa Ayyaanaa obbo Fayyeeraa Bulii akka himanitti konkolaataan imaltoonni kun ittiin imalaa turan yeroo ammaa Giddaa Ayyaanaa qaqqabuu fi namoonni lubbuun hafan garuu eessa akka jiran beekamaa miti qorachaa jirra jedhan. Isa keessa maybii dubartoonni wayin immoo namoonni muraasni ooluu danda'u. Ammatti wanti qulqullaa'e hin jiru. Ammi galee fammi dhufee wanta adda ba'e tokkollee hin jiru. Adda baafachuu hin danda'amne kanuma hospitaala seenee jiruuf kanuma ba'aa jirudha amma kan kominikeeshiniin illee isinii kenna. Oduudhuma kanaan wal qabateen ammoo godina Wallagga Bahaa aanaa Giddaa Ayyaanaatti guyyaa kaleessaa namootni gara 8 ta'an bakka tokkotti ajjeefamuun himamee jira. Guyyaa kaleessaa hidhattoonni 3 konkolaachisaa Siinootiraakii maqaan isaa Mahammad Abdullee yookaan maqaa masoo Mammadoo Sakiina jedhamuun beekamu dirqamsiisanii gara magaalaa biraa fuudhanii osoo deemaa jiranii ba'iinsa magaalaatti sakatta'iinsa irratti ajjeesuu jiraattonni himan. Jiraattonni kun akka himanitti hidhattoonni kun konkolaachisaa kana erga ajjeesanii booda ooyiruu boqqolloo keessa miliquudhaan qe'ee jiraattota aanichaatti seenuun namoota 5 bakka tokkotti namoota 3 ammoo bakka biraatti ajjeesuu dubbatan. Namoonni ajjeechaa kana raawwatan ammallee kan hin to'atamne waan ta'eef namoota biroollee ajjeesuu malu sodaa jedhu qabu jiraattonni kun akka yaada isaanii waliif TV'tti himanitti. Akka jiraattonni jedhanitti humnootiin faannoo kun dubartoota saamuun warra dhiirotaa ammoo jilbeenfachiisanii hiraarsaa erga turanii booddee itti dhukaasuu himan. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa fi Wallagga Bahaa keessa aanotti jiran yeroo garaagaraatti haleellaa hidhattoota faannoon rakkachaa jiraachuun beekamaadha. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa ammoo jala bultii simannaa bara haaraa irratti Oromiyaa keessatti bara 2016 sagaleen qawwee akka hin dhaga'amne ni hojjenna jechuun isaanii kan yaadatamudha.
Dhaabbanni piroomooshinii aartii boraatii ayyaana Shinooyyee fi Goobee saweeffachuun paartii Koongireesii Federaalaa Oromoo waliin kabajatee jira. Qondaalotiin paartichaas ergaa baga geessanii dabarsaniiru. Girmaa Guddisaa akkaataa nutti hordofeera. Seensa fulbaanarraa eegalee dubartoonni fi dargaggoonni Oromoo bacaqii gannaa keessaa gara booqaa birratti nagaan geessan jechuun safuu fi duudhaa aadichaa eeguun wayitatti kabajatanidha. Kanuma sababa godhachuun dhaabbanni piroomooshinii aartii boraatii mooraa paartii Koongireesii Federaala Oromoo Finfinneetti argamu bira deemuun ergaa baga geessanii dabarsuun ayyaanicha waloodhaan kabajatanii jiru. Ayyaana kana as dhuftanii nu waliin kabajuu keessaniif galata guddaa qabdu jechuun dubbii himaan paartii KFO obbo Xurunee Gamtaa himanii jiru. Sirba keessaniinis walaloo keessaniinis dhiichisa keessaniinis dhaamsa baay'ee nuu dabarsisanii baga waggaa geessanii baga waggaa geenye waggaa isa dhufuun kanaanii gammachuudhaan nu haa ga'u kan jedhu hawwii keenyaan dhugaama dubbachuudhaa fi Itoophiyaa keessa keessumaa immoo naannoo Oromiyaa keessa yaaddoon guddaan jira. Yaaddoon nageenyaa jira. Yaaddoon jiruuf jireenyaa jira. Kanuma keessa baatanii dallaa keenya keessatti waajjira keenya keessatti argamtanii gammachuu keessan kana baga ittiin isin ga'e nuun jechuu keessaniif baay'ee gammannaan. Magaalaa Finfinnee keessatti Oromoon aadaa, duudhaa, safuu fi waan hedduu dhabee jira. Kana bakkatti deebisuudhaaf hojiin hojjechaa jirtan daran guddaadha. Galata qabdu jechuun obbo Dajanee Xaafaanis dubbatanii jiru. Maqaa gabaa keessatti bade gabaadhuma keessatti deebisaadha Oromoon. Jecha hamaadha. Kun jechuun eegga duudhaan biyya kanaa bade magaalli Finfinnee magaala ormaa ta'e biyyi kun eegga orma ta'e Oromoon duudhaasa keessatti dhabeera, siyaasa keessatti dhabeera, diinagdee keessatti dhabeera, nama keessatti dhabeera namummaasaa. Gatii kana deebisuudhaaf akkasitti qindooftanii akkasitti haasofnu eenyuyyuu eessaa yoo dhufu waaqarraa isaa dhufu nama biraa isaa dhufu seexana biraa isaa dhufu kun waan Oromoodhaa wal faana gaarii nu jechisiisu abbaa fe'e biraa dhufu qophiin kun jechuudha. Anaaf baay'ee itti gammanneera jabaadhaa waaqayyoo humna siniif haa kennu waggaa gaarii ayyaana gaarii siniif haa ta'uun jedha. Dabalataanis sirni Shinooyyee fi Goobee kun sadarkaa biyyoolessaattis ta'ee idil addunyaatti beekamtii akka argatu KFO'n gaheesaa ni bahaata jechuunis obbo Dajaneen itti dabaluun waliif televezyiiniif kan dubbatan. Amma instituushinii kana eebbisne. Eebbachuun margaan Oromoon waan baragamu marga kenneera damma kenneera marga damma jechuun immoo waan amma kenninedha. Kennaan kun immoo nun qabeenya uummata keenyaa kanaa oolu fakkeenyaaf yuuniskoo qofa otoo hin ta'in sadarkaa biyyaatti guddatanii akkuma ollaan keenya warri siyaasaan guddatan akka Ashandaa Tigraay yoo fudhanne waan jedhamu kana isaan kunis aadaa wal fakkaataa jechuudha. Aadaan biyya kanaa wal fakkaataa sadarkaa addunyaatti galmaa'uudhaan waan sochootan amma humna keenya KFO waan kanarratti duubatti deebi'u miti. Kaayyoon dhaabbata piroomooshinii aartii boraatii inni guddaan aadaa isa durii dagatamee bakkatti deebisuudha jechuun hojii gaggeessaan dhaabbatichaa dargaggoo Buruuk Girmaa kan dubbatan. Maqaan koo Buruuk Girmaa jedhama. Hojii gaggeessaa dhaabbata piroomooshinii aartii boraatiiti. Dhaabbanni piroomooshinii aartii boraatii erga hundeeffame waggoota 6 ta'uuf deema. Kaayyoon dhaabbata piroomooshinii aartii boraatiitti hundeeffame keessaa inni tokko duudhaa fi aadaa uummata Oromoo ganamaa isa dagatame qorannoof qo'annoo irratti gaggeessuudhaan haala qabatamaa ammarra jirrutti hawaasaaf deebisanii kalaqa aartiitiin dabalanii tajaajila hawaasummaatiif oolchuudha. Asiga sagaze azalla ola yagari azalla ola yagari. Godina Booranaatti gaala du'e nyaachuun namni tokko yoo du'u namootiin biroo immoo dhukkubsatan. Waggaa 3 dura Jumaa jalqabaa fulbaana kanatti aanuma kana keessatti gaala dhukkubsatee qalatanii nyaachuun namootiin 100 lakkaa'aman dhukkubsachuu isaanis kan yaadatamudha. Diraachuu Garbaa bal'inaa qabdi.
Godina Booranaa Bahaa Aanaadhaas bakka Galmoojjii jedhamuun beekamutti hawaasni ganda tokko gaala dhukkubsatee du'e erga qaluun sooratanii booda namni tokko du'e. Hedduun dhukkubsachuu itti gaafatamaan buufata fayyaa fi jiraataan BBC'tti himani. Namoota gaala kana nyaachuun dhukkubsatan keessaa tokko ta'uu kan himanii fi amma yaala argachaa kan jiran obbo Tuuroo Guyyoo gaalli sooratan kun yeroo dheeraaf dhukkubsatee yaalamaa kan turedha jedhani. Fulbaana 2 bara 2016 gaalli kun obba'ee jennaan jiraataan gandaa hundi wal waamee soorannee jedhani. Naannoo keenya gaalli yoo du'e soorachuun waanuma jiru kan jedhan jiraataan kun gaalli kun dhukkubsatee akka du'e osooma beeknu soorannee jedhani. Foon gaalaa kana abiddaan waaduun hawaasni ollaa hundi walitti bahee kan nyaate yoo ta'u namoonni foon kana nyaatan 60 akka caalanis himaniiru. Namni foon sana nyaate hundi dhukkubsatee namni ollaa keenyaa tokko lubbuun darbee jira. Nama 60 kan ta'an dhukkubsannee amma mana yaalaatti yaala argachaa jirraa jedhani. Namni lubbuun darbe kun erga buufata fayyaa Borbor gaheen booda dhukkubni itti hammaatee du'e. Namoonni 50 ta'an biroon ammoo ambulaansiin guuramanii yeroo ammaa buufata fayyaa Borboritti yaala argachaa jiru jedhani. Itti gaafatamaan buufatichaa obbo Abdul Jabbaar Mohammad. Kaleessa ganama hanga galgalaa namoota 7 ta'antu gara buufata fayyaa dhufee ture. Gara galgalaa lakkoofsi namaa baay'ee dabale. Kanneen dhufan keessaa tokko lubbuun darbee jedhani. Yeroo ammaa kanas namoonni foon gaalaa kana nyaatan 50 kan ta'an buufata fayyaa Borbor keessatti yaala argachaa jiraachuun himame. Waggaa 3 dura ji'uma jalqabaa fulbaanaa kana aanaama kanatti hawaasni gaala dhukkubsate qalatee nyaachuun namoonni 100 ta'an dhukkubsachuun gabaasamee ture. Yeroo sanatti dhukkubsachuu isaaniin alatti sababa foonichaan namni lubbuun darbee hin turre. Itti gaafatamaan buufata fayyaa Borbor obbo Abdul Jabbaar Mohammad naannoo Aanaadhaas kanatti aadaan horsisee bultoonni beelladoota dhukkubsatan qalanii nyaachuu waan jiruuf yeroo adda addaa haalli wal fakkaataan gara buufata isaanii akka dhufu himu. Ogeessi fayyaa beelladaa Dr. Firaa'ol Waaqoo kanaan dura wayita dhimma wal fakkaataa irratti dubbisnetti hawaasni beelladoota dhukkubsatanii fi du'an soorachuu akka hin qabne himee ture. Dhukkuboonni beelladarraa namatti darbuun miidhaa geessisan akka jiranii fi beellada qoricha fudhachaa tures qalanii nyaataaf oolchuun dura hanga qorichi qaama isaa keessaa badutti eeguu barbaachisaa ta'uu himee ture. Obbo Abdul Jabbaar garuu ammallee hubannoon hawaasni dhimma kanarratti qabu gadi aanaa waan ta'eef rakkoon akkanaa irra deddeebiin miidhaa qaqqabsiisuurra hawaasa barsiisuun murteessaa ta'uu akeeku. Afrikaa kibbaatti lammiileen Itoophiyaa 2 lammii Itoophiyaa biroo butuudhaan maallaqa gaafatan to'annoo seeraa jala oolan. Lammiileen Itoophiyaa 2 Afrikaa kibbaa aanaa Limpopo keessa jiraatan lammii Itoophiyaa ganna 20 butanii maallaqa gaafatan to'annoo jala ooluu isaa miidiyaa Al-Ol jedhamu poolisii aanichaa wabeeffachuun gabaaseera. Dargaggeessi ganna 20 kun fulbaana 9 bara 2023 butamuun poolisiif odeeffannoo qaqqabuu fi battaluma sana qorannoon eegalamuu kan ibsu dubbi himaan poolisii aanichaa Maalsles Luhaabaa lammiileen Itoophiyaa 2 kun dargaggeessi lammii Itoophiyaa butan kana gadhiisisuudhaaf maallaqa raandii Afrikaa kibbaa 80 gaafachuu himeeti jira. Lammiileen Itoophiyaa nama kana butuun ofii dargaggoota ganna 20 fi 22 ta'us eerameeti jira. Oduuwwan maddeen biyyaalatti arganichi dabarra. Namichi qaamolee misaayilaa dhoksaan gara Ameerikaatti erge hidhaa waggaa 12 fi baatii 6 itti murtaa'e. Ajajaan basaasota Ameerikaatti namichi qaamolee misaayilaa Raashiyaa dhoksaan gara Ameerikaatti erguuf yaale hidhaa waggaa 12 fi baatii 6 itti murteessuu manni murtii Raashiyaa beeksise. Tajaajilli nageenyaa federaalaa Raashiyaa akka beeksisetti namichi Sarjee Kaaboon jedhamu erga qaamolee tikaa Ameerikaa irraa fudhachuun qaamolee misaayilaa gara Laatiiviyaatti achumaan gara Ameerikaatti ergeetu jira. Qaamoleen misaayilaa namichi seeraan ala gara Ameerikaatti erge kunis humna qilleensaa Raashiyaa fi meeshaalee waraanaa raadarii buureeffate keessaa kan tajaajilan ta'uun ibsameeti jira. Namichis qaamolee kanneen sanduuqa mukaa keessa galchuun dabarsuudhaaf waytii jedhu opereeshinii hojjetootiin nageenyaa biyyaalessaa Raashiyaa taasisaniin to'annoo jala ooluun eerameera. Namichi yakka raawwachuu isaa erga mirkanaa'ee booda adabbii isaa mana hidhaa Raashiyaa eegumsa olaanaan taasifamu keessatti akka xumuramuu Reuters gabaaseera.
Televizyinii waliifirraati oduuwwan galgala kanaaf qabne kana fakkaatu. Ana Boomaa Qaasoon ture yeroo gaarii qabaadhaa. Turtii gaarii.